Yaan itti qaluun hayyamame ta'uu qaba. Kun yoom bariisaa guyyaa ciidaa barii guyyaa ciidaa salaata booda salaata ciidaa booda jechuudha. Qaceelotni dogoggoranii bakka kana dhaggeeffadhu. Re'ee eda bitteetuma subii hoggaa salaatan nama qaluun qali jetteeni hoggaa ciidarraa deebite foon nyaatuun sun udiyyaadhaa miti. Udhiyyaa yeroo qabdi waan rabbiin karaa nurratti godhe yeroo qabdi yeroon siidhaa salaata ciidaa booda hoggaa imaamni salaata ciidaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi jedhe booda udhiyyaan qalamti jechuudha. Ulamaa'iin maal jedhani beeyta? Warri bakka ciida salaatan illee hin jirre fagoo jiru misaaliif bakka ciidaan jirre gammoojjii loon hin jiru mantokkee tahee gammoojjii keessa jiru fagaatee bakka biroo jiru ciiddi salaatamteef hin salaatamnee hin beeku inni ciida'uu hin qabu jum'aa'uu hin qabu. Namoonni akkasii yoo udiyyaa godhuu fedhe akkam ta'e jedhanii qadrii itti salaanni imaamni naannoo isaa jiru yeroo tamitti salaata ciidarraa baha jechuu odeeffatee odeeffannoo sanirra dhaabbatee inni nuu qala jedhan kanumti silaa ciiddi ganda isaan jirreewu jechuudha. Akkana jedhaniin udhiyyaan tuni qaliinsisii eessarraa ka'a. Salaata ciidaa wayita imaamni salaata ciidaa salaammatirraa kaasee hanga aakhira ayyaamut tashriiq jedhaniin guyyaa sadii ciida booda hanga aduun gasseentutti jechuudha. Subhaanallah yeroo bal'oo qaba jechuudha. Guyyaa sadeen kana keessatti udhiyyaa qaluu dandeessa jechuudha. Masigalee akkas jedhaniin. فلا تجزوا قبل صلاة العيد صلاة عيدا در أوديان انتات لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه نمني إيدا درا قرأ لب مساتف قلته أدحيا جامتي يا ممتو جاء النبي صلى الله عليه وسلم نمني إيدا درا قليه نمني إيدا درا قليه أدحيا جامتو لب نما فون ما قلته ومن ذبح بعد الصلاة نمي صلاة إيدا بودا قال مو فقد تم نسكه وريق نساء بكرغته وأصاب سنة المسلمين إن اللي سنة إسلام قلنا